Kunoo akkuma agartanii nihaanuu kakaayannee dalganna. Nihaanoo teenyoo kakaayannee dalganna. Maaliif jettan yoo namni booda shaarara gadhiisne nu jalaa fudhate jennee waan sodaanuuf jecha kunoo akkanatti yoo kakaadheetiin mijoo amata lama isinillee baxaraadha beeytanii sanii hoo kakaadhee akkatti mana keessa shaffaatadha. Kana fakkaata. Isinii mul'ata. Piizaan keenyas jaayisa ta'ee jira bilchaatee jira. Namtichi sirrii naan bilcheessine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota imaantuuf akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jirra alhamdulillah. Jireenya keessa maal fakkaata maaliif jirtanii akkasumas warreen amantaa biraa shuma harka fuunee akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jireenya dalagaa ibaadaa maal fakkaata isin jecha kunoo kaarraas video haareyaati walitti deebinee jirra. Video isin yeroo baay'ee akka isin hojjedhu jaallattan isin feetan sanni isin qabadee dhufee jechuudha. Oolmiyaa keenya kutaa sadaffaa ta'uu afuraffaa ta'uu addan beeku afuraffaan fakkaata kun akkasii kun har'aan tana ganammaan kaanee akka yeroo kamiitu fatara godhanne guyyaa mana olee bana garaachillee kan video kana waraabuu danda'u malee guyyaa mana olee abadan video kana waraabuu danda'u. Saniifuu ganamaan kaanee fuula dhiqannee ilkee shawaa kannee ni harrafaa turte garuu duroon dhufte ani hirriibatti hindeessee isin duroon hirriibaa dhufte hirriibaa haatee dhufte ganamaan keetiin fatara hojjechuu jira anaaf himishootiyaaf yeroo baay'ee utikillee fatara godhana kiluma godhanaaf isin jechuu danda'a bakka waan biraa osoo hin ta'in irra guddaan ani see jidduun jaaladha micoonti yaasidduu feeti waan lubbuun teenya nufeeti immoo ni godhannaa jechuudha. Garuu isin irra deddeebinee waan ayinaata akka isin isa warruun isin dabaruu danda'a. Egaa bakka hunda yoo isin video kana ka jaalattan ta'e yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isin hojjedha akkasii daawwattoota fi hordoftoota kiyya. Kun shortaa cirree irra keenyatti maaltimis cirree jaayisa goone walii gala fatara godhuu deemna. Fatara eega nyaannee boodammoo har'aan tana waan hariyaata kan isin qabadee dhufe video kana keessa kalaaltan ta'a. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kun ammoo wanti hundi walitti jaayisa godhee isin akkamiin nagaa qabdan fayyaa qabdan hundi keessanuu karaa koomentiitiin yaada keessan na himaa isin jecha ani yeroo baay'ee muuziqaa jala qabuun jaaladhu video jala fi xiyyaafuu waan nama uumaanu hedduu muuziqaan dhaggeeffanne isin jechuu danda'a. Namni fakkeenyaaf namni narraa fagoo akkas itti fakkaachuu danda'a waan muuziqaa hedduu jaaladhu naamin angaruu muuziqaa ni sin dhaggeeffadhu isin jechuu danda'a bana garaajala akkanuma TikTok kanarra bitee malee hedduu hin dhaggeeffadhu bakka muuziqaan hin dhaggeeffadhu hin jiru mataan na dhukkuba. Astaghfirullah lazim beeku bas yaani yoonni dhaggeeffadhe je mataan kun zoomu na jaa saniif jecha iyyeensa isa hin danda'u. Faxarri keenya amma jaayisatee shaayee sirra haayenne meeshaan biyya tanaa kun olaa kana kubbaayyaa fakkaate akka biyya teenya akka tilii biyya teenya saniitti kabajaan qabdu bareedina hin qabdu. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kottaa faxarruun isin jaa kottaa faxarruu irra guddaan ijoolleen mana arbaa teessanii nu hordoftan fakkaata. Irra guddaan hordoftoonni kiyya ijoollee Dubaayii fi Kuweet isin jaa yuutuuba kiyyaatu akkasii hin agarsiisa. Kun wanti isin agarsiisu jiru kaameeraa ni beektan gaa afaan arbaatiin kaameeraa jaan afaan biyya keenyaatiin immoo orshoo jaaniini orshoo osoo hin ta'in maal isaa kaameeraa jaaniin afaan biyya keenyaatiin isin fakkaata. Orshoo soorrii jaanii jira. Piizaan itti godhuu deema orshoo kanaa fi soorrii itti waliin naqeetiin bishaan xiqqoo waa labbijee gaanii beetanii bishaan labbijee qoshaa dafee nu baasa kana kana godheetiin cuqqaalee kaan ganaan faxara kiyya nyaadhee waan meeqa godhu cuqqaalee tuman kaa akka hanga inni yaanii tolu jechuudha. Amma ifiifuu bakka sanatti sagaleen keenya jechuun sirbaa hin dabalaa. لا لا ايش؟ نبي ليتي؟ ها؟ هقول ده في كاميرا السلام عليكم.
باي باي. كلي كلي جلسي كلي يلا. ستورة بنتي. السلام عليكم جي. ده أنا ما كاتي ما مكياجة في جفولة كيف لك اللي تنايمات. السلام عليكم جبتوني. كنت أفترين يا ناجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تافي وردفتو تافي. أكمل كيف كبتني فيا كبتني جرتني جرا الحمد لله. كنا الراس فلوق على أوليتي بني جرا هفتروا سنين جاو تيما فتروا جرا كامل ورابريتي. سانتون كراسة سديتي. المهم eka honoras video kenya taharia blog kenya haria isina ferre jara ko tawma kenya nolen ola da orma kenya kana fakata sinin janna arre ga yoro pinja kuma na maduro sinin jeti fatia bra da kofin dema achira kele sinin bin sawara na fatia ara yani to komne heso le to kharasa buda hana fatia bra demu demna nihan insir inda sitra sitra تعرفي سترة؟ تعرفي فتية؟ تسلم. وي تعرفي فتية؟ ها؟ فتية بلد يمنو؟ تشتين فتية؟ هاي دوتي يمنو. يلا فتية بلد ولا قراجين. لا أنا أنت تقدو تنو هادين جبارة. كنا راني كان أو كان ندم نكا أو كان ندلقة تجرا شفاطة تجرا مالي في بيتني يونين ديسين أولان على بنادا أنا مغرفة كان كباهاتي شكوا تكو هدايتي أولان يسيو بنادي سجت بنو متى يوجفا جت شفاطة كان موني بنتي akkasitti bakka yooni mulaan banaa isillee gadhiise anniin dalgu jira min dalgachuutti jira mana keessa baatee shaaraarra kutti hin dhaabbattu bakka shaaraarra kutti shaaraarra immoo makiinaa jira ammas biitii tun biyyaa maan hin qabneefiifu biyya seera hin qabne yoo gabbaatee achumaan dabamtee naman itti iyyadhu hin qabu ni beetan isin yoo achumaan gabbaatee wanni jette namni isii fuudhu barbaadu oromoon malee anaa mushaara baana jettu saniifoo kakaadhee dalgachuurra naa caala jeetiin وكل دربديتي يا متى لماتن mana tolfachuu jira mana gaarrawaa hunda keessaa gurguree tolfachuu deemu akkuma agartanii gidaarri numaa hedduu hin mul'atu malee gidaarri jiru hin qabu yeroon an dalgaa dhufee bakka hedduu dadhabee jira mi waanuma isiniif duratti agartee ifittis dibdee gidaarrattis dibdee akka feete gooti saniifuu ani immoo hedduu natti ulfaata bakka waan hunda gabbaabbaasee guyyumaan ijaazaa qabu guyyaa jimataa jechuudha guyyaa san rata burra na wiya na daddafu malee isiidhaan taa'ee dhiisi jechaa oduunis mataa na hangana jettutti waamame ani karaa biraa deeme dhufuma guddisuun banagaraachin booda gabboote mamada sinin jettee kuchuu sirraa bareedu gizii yeroo kophaa lameen tanaa eegame jeenu bisinii sanii horra laalu jira hedduu takka nama dadhabsiisa akkasii bisoota kiyya sinitti haasawaan oolu dhiifamaa waliin mana wantaa sihaanii fi hamsaan mucaan bahar viidiyoo sagalee jala qabu na dhorku jira maala godhu kuno bakka amma gaane arraan kana nishaataan qaba guyyaa jimmata bismillah namni ganama subii salaati banagaraachilla hedduu nishaataa qaba hayyeroon bakka subii yeroodhaan salaati bismillah jee ganamaan kee namni akka kiyyaatuun jiruun isin jeebar akkattiin gubbaachaa dalagaa hunda akkattiin
Kunoo gidaara eegaleetiin jira. Amma gidaara faasoo eegaleetiin jira. Gidaarri walumaa galatti dhiisa. Hojiin yaana muuraa kiyyaa. Ammas maal jaaniin kaa beeku waan jaanii wallaahi afaan Oromooti. Bakka waa hunda balleessitee jirti ammoo waa hunda naddafeetiin eegan naddafee boodammoo waan hin godhu kan walitti deemnu ta'a. Akkasii daawwattootaaf hordoftoota kiyya warri chaanaala kiyya kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii naaf ta'a. Warri amma dura immoo maatii taatanii jirtan galatoomaa like share godhuudhaan nu gargaaran isin jaa. Akkasii daawwattootaaf hordoftoota kiyya bakka maal jeesina himni ana kun kan na xaffashti. Amma kunoo gidaara fiteetiin jira. Agartanii akkatti waliif faa godhe. Gidaara fiteetiin dachillee masaa jira. Dachi hunda jala targee akkasitti deebisee amma gubbaa masaa jira. Masaa'ii fiteetiin akkasitti fataa irraa jechuu deemarra. Kunoo amma dachis masaa'ii meeshaas cinaa manatti ol deebisee aduutti baasee jechuudha. Firaasha kana aduu baasee ture amma immoo bakka manatti ol deebiseetiin aafee waa hunda fitu jira. Har'aan tana Fatiyaa biraan dhaquu yaada qaba. Yoo Rabbi jee Fatiyaa bira dhaquuf yaada qaba. Innaa yeroo dheeraa walirraa turre jira. Fatiyaan akkuma viidiyoo irratti waliin agarreessanitti utulee lafatti waliin agarre. Kunoo bakka yeroo heddumaa isiniin naajoo akkuma isin yaaddanii naanillee Fatiyaa yaadee jira. Baay'ee takkaa yaadee jechuudha. Amma mana fixeetiin jira. Akkuma isin jee waa takka godheetiin deemu yaada qaba. Wayii yaanii jira hojjadee isi bira dhaquuf yaada qaba. Wanti kun immoo akka yaada kiyyaa fiizaan godhu deema. Daqiiqaa qalaasa lama sila akka yaada kiyyaatti daqiiqaa isin jalaa dho'isu yaadee barbaadeeti garuu an taane kaameraan naqaaf kaameraan kun waan irraa dalage. Qalaasa lama daqiiqaatti naqee aannan niidooti isin aannan feetan fayyadamuu dandeessanii. Bas aannan niidoo malee katoo natti hin fakkaatu yaanii aannan daqiiqaa malee kan katoo natti hin fakkaatu. Halas aannan niidoo malaqaa takkaa fi cinaan itti naqee soo guddaa xiqqootti hin goone. Samboon maalitti godhisa dagadde zayita. Ijoollee takka inni bira jira akka kaameraa seenan hin barbaanne sanumaaf akka namni godheen kan ammoo halas malaqaa sadi zayitatti godhee akka ajiinaan isaa sun nu bareedee nu ajiinamuuf jechuudha. Akkasitti bakka amma malaqaa adda waliin laaqu jira akka hundi wal gootti. Warri fiizaa godhu barachuu barbaadan kun ona jala ilaaladha hedduullee beeku basumaan hojjedha ganga kiyyaan oolaalu. Na xiqqoo bishaan labjeetti gootanii daqiiqaa aannan zayita ajiina isaa godhuudhaaf akkuma mul'awwaa bakka hayanii. Sukkaara ittiin gootanii soo guddaa xiqqoo aannan paawudara jechuudha ittiin godhee walii jiisuutti jira. Osumaan jiisuu xiqqoon irraa laaffatee basaan akkasitti itti idoo hadhee daqiiqaa na cinaa jira ittiin hidhaadhe. Kala sanganaa goo jechuun hedduus gisee laaffatu hin tolu hedduus gisee jabaatu hin tolu. Saniifuu wasaxuma jechuun yaani jiddu galeessaan godhu jira.
akkasii qabee sirri shukumdanii isinis sirri shukumamu qaba hanga yaani inni wal keessa isinii seenee walii laafatutti akkuma najjisuu jiru kanatti sirri jisitanii meeshumaan qabuun hin jisaqa waan hin qabne bakka bakka irraa fixuun qabu waan maan qabuun mana keessaan hojjedha kun immoo qaanyii miti waan namni qabuun hojjechuun qaanyii miti waan maan qabuun hin qoradha kan qabne immoo alallaa jeetiin ofirratti dhisa kunnoo bakka jinaan keenya akka wal qixxaatee jira distiniin godhesini jechuu barbaadeeti distiniin ajene distumaan qaba baaldi biraan qabu meeshaa kiyyarra guddaa gaafan silaanii mana kiyyarraa beesan hunda takka osoo hin dhiisiniin wanta jee gurguree takka hin qabu jechuu meeshaa kanneenuu ammaan xiqqoo xiqqoo hin bite sanumaaf waan biyya tana keessa waan qubachuu hin deemneef meeshaa hedduu bituun barbaadu illaa kun ajinaan keenya akkana ta'ee jira wal qixxaatee jira wal nyaatee jira sirriitti shukkumeetiin jira isin jechuu barbaadeeti jira keessa yoo qabaatanis keessa qoodaan kun kanaan qaba kanumaan itti godhe hanga inni bukaa'uun eedan jechuudha hanga inni kuuf jiru sirriitti eeguu qabdan kan ammoo suusa isaatiin godhu jira takkamuu sugoo isa timaantiim firii sadii ni daakee xixiqqaadha bas timaantiim kiyya waan ajinaan kiyyallee xiqqaateef timaantiim kiyyallee hedduu inni dummisine timaantiim soogiddaa waliin taa'etanii yaani gisee taa'etan gaanti qooddir qama bishaan itti neetanii malee isiniin daakamu beekamaadha isa qofti wantaan hin daake soogiddaa walii fi xiqqoo bishaan itti godheetiin daake bas naammi jooyne shoolaan feetuun xiqqoo akka waan jajallatu ta'u jirti waan taateen adibdee waliin qaba gadiin qaba waliin qaba afaan isiitutti wallaahi dadhabe agartanii wanta homacha gisee akkanatti isin wanta gootan homacha baasa akkuma godhu wallaahi bakka wal qabee gaggaba akira irratti kalaasaa lallaa jeetiin ofirratti dhiisee meeshuma qabdaniin godha gisee timaatiin kana kophaatan fistan akka homachaa kanatti irraa ol baa homacha san irraa kaasuu qabdanii maaliif homachi sun waan wanta ta'eef bishaan ta'eef booda yoo akkasumatti itti dhiistanii gootan ajinaa keessanii isin jeelaan laaffisuu danda'a yaani ni jiisa saniifuu akka hin jiisiniif ni gootan timaantiimiin irratti malaqaa lama saalsaattiin godhe xiqqoo osoo guddittiin godhe halaas waliin shiila jechuudha amma olii gisee egaa hanga wali shiilamu sirrumatteen eegaa yaani akkana jalaan gubannees yaani amma salaatumaan akkana jalaan gubanneef tolcha jechuudha akkana jalaan qabanneef በነገራችን ላይ ፒዛ dalaguu waan guddaa isinitti fakkaatin waan basiidha hangasummoo isin hanga kun akkanatti isinii bilchaatu laagartanii bishaan kun akka ta'een irraa gurramu laayinoo bishaan ajinaa namarraa balleessa akkasii kun dhugaataa hordoftoota fi hordoftoota kiyyaa wanti isin itti fayyadamtan waan hin harkadeen itti godhaa biibaar basalaa biyyat yaani shunkurtaa adii ammas timaantiim garaa keessa yaani garaa isaa keessaa baastanii jechuun kiyya timaantiim gogaa isaa malee ka bishaan qabu san keessaa baastan yaani ka meeshaa garaa keessa jiru walumaa gala keessaa baastan isa gogaa hanga qofoo san bas ciccirtanii laayinoo hin ta'u bakka isinirraa balleessu waan ta'eef jechuudha kun dhugaanaa fi suugoon kiyyaas akkana wal qabannee waliin taa'u jirra numaan sossoosa wala numaa sossoo dide dhiirra bakka tana spiidetti hin koone maaliif akka tureen jaabar akkasii kun bakka amma inni jaayizatee jira irraa hin buusa qixxaa kiyyallee lawwaadhee ajina kiyya lawwaadheetiin jira isin gisee lawwaawsan isin maruun hin dhaqqabne gaa dhugaan isin himaa maalidhaaf haadha ilmootii ni yaani walii wal karaa maal jecha telefoonii kiyyallee shaanan irraa dhaamee ture sanumaafiin badalan taa'u jee ajini wanni godhe yaani tolche lawwaadhe kunno saanaa xiqqaattiin godhadhe isin saanaan gafeetanii fi kiyaasaan gafeetanii godhachuu dandeessanii suugoon godhadhe irratti bee egaa irratti bee booda immoo bakka kana kan fayyadame jubnaa karaafti isin waan feetan fayyadamuu dandeessanii sabboota shunkurtaa irratti naqee jechuudha sirreessi yaani istaayilitti godhee itti naqu jira akka yaada kiyyaatti sila sirri dibuu qabdan saalsaan akka bakka hunda ga'u sabboota biibaarii kun kan isin jee kana namni beekne hin jiru gaa namni biibaar aynaa lamaa fi aynaa sadii hundaa jiran saaba isaan kanneen harkadhe kanuma qofaa sanii yookaan kanuma qofaan itti godhe jechuudha
biibaar asfaraa jira, diimaa jira, kuduraa jira. Anan garumaan beeka ka biraa jiraate isinittiidha. Timaatiin kun lola anguma garaa waan garaa keessa jiru irraa baastaniiti kana qolalu qofatti gootan. Akkasii kun jaayiza ta'ee jira jechuudha. Kanaaf ammoo wanti godha ulee deebi'ee gubbaan cheesiin gubbaan deebi'eetti godha. Ani cheesii hedduun qabu ture. Inni illee na harkanne cheesii jubnaan harkadde jubnaa kiraftiin harkadde malee cheesiin harkanne bakka na jiraadhu kana hedduu bal'inaan hin fayyadamanii. Saniifuu waan hin harkaddeetti godhee jira jechuu isin waan isin feesiseetti godhuu dandeessanii akkasii daawwattoota hojjettoota. Kan ammoo kun bakka waan ajjiinaa sanirraa naafe biskuuta godhuu jira. Biskuutatti godhee sanboota ammoo chokolaataa dibuuf deema. Nutellaa takka ammoo nutellaa beekanii eegan akkana tolchee booda nutellaatti diba. Akkasii nutellaatti dibbee deemna jechuudha. Mana bateetti. Mana garaachillaa yeroo ammaa isin akka agartan kana hedduu takkaan dadhabee jira. Piizaan tolcheelee waan mana furuun hin qabneef dirqama boqontaa keessaa bakka hamishaan qabu isin hin jeegaan jedhina. Anna bakka wanta geessu deema bakka yaani daabbootti hojjetan guddaama fa'aa kubsiifaatti hojjetan achi keessa achina bilcheessaa jaaniin kafalaafi akkasii kun kan amma akkana tolchinee finnee jira bakka akkana tolchinee inni illee sirrii nu dhufe qooshaan akkatti bareedu agartanii maashaallah tabaarakallah. Amma kun waqtiin zoorii dabarre yeroo zoorii dabarre ni hanraan kaamadi ku jira anaaf ni hangizeen kaamarraa dhiqu lola addunyaa sadaffaa isin jechuu danda'a. Hedduu takka wal lolla bakka taa'ee dhaabbaddu deemi walumaa galatti maalis jeesina himi. Ifiisiitiif yeroo biraa bishaan deemtee hamma kan ol seentee fi guuraa olte bishaan gizeen irraa inni qajoo garuu khalaas foobiyaa isii qaba. Amma bakka kana garaana nyaatti bakka ani ammaan jeesina himi wallahi. Rifeensa isiitiin tolchaaf jee ana waa hunda jaayiza godhe narra raftee amma qaamarraa dhiqee misilaa tuttuutti kanneen rafisuu qaba. Isin garuu deebitee osuma taa'in taa'u waliin jannu laakatti arraba isin baastu. Hinaa kana gootiin isaa hin jennu isaa gatakka. Hirribni qabee jiru osuma na rifeensa isii tolchuuf jiru deebitee rafte. Ini kan apa hayang si rendah Hamudi bye bye tamam Madi wala ba? ayo Madi engkan. Hai. أفعلش عصير سريع عصير عصير اللي عصير صح؟ ها؟ شو اللي يدك؟ bakka kana kan ta'e yaani maal jeesine yaa'u an kaameeraa waan akka galabbate seetiin jira illoon inni cinaa waraabuu jira. Egaa tolfadhee dhiqadhaa adin salaatii booda kun asrii booda beekaa egaa ganama kaan eelaa asrii hojjettuma jirra. Akka yaada kiyyaatti salaami waan biraatiif himsa waree garuu akka beekamu kun gaama tolfadhee fitee jira hunda tolfadhee fataa zanaa jeetiin jira. Wanti na hafeni han qofaan harrafuu jirti maala godhu ta'uutoota hordoftoota kiyya akkuma isin yeroo dheeraa na gaafattan maaliif ati abran deeni maaliif ati abran deeni naan jettan kun warra dhaqoofin deema ni hanis kun rafuu jirti rihaan amma rafuu jirti eeshan haat nihaan mama hayya habibi qomi eeshan hal yaa ta'uutoota kiyya
ايش سوي انا يعرفوا جرتي ساني استيبر يجرا دي مجراني يلا على الله كوي بيزا ودين سنقل سها كون كون بسكوتا يسينوني بيتاني بسكوتا كان غارو اتشي ديمني شوكولاته تيغودنا نوتيلا onno pizzaan keenyas kana fakkaata isinii mul'ata pizzaan keenyas jaayizatee jira bilchaatee jira namtichi sirrii naan bilcheessine hundola manaan ganama akkasitti tolcha ole amma kana ta'e jira durun kunis shantaadha shantaan kun yoo cufamee akkatti xiqqoon wayyaa hanganii ni hankaate taali salmi alaa hordoftoota taali hayyakomii كنو أما تولفدي شانتا كياس تولفدي شلينا الحاجات واني بلو دانتو هاتي المولاكة تفادا دمت يا حسن هيا جيب لي هذا الكيس نبدأ نيهان ويني نيهان مي النبعة هذه تشيلها كده نيهان تروحي باي باي نيهان جلسي صوري قولي السلام عليكم قولي السلام عليكم قولي السلام عليكم السلام عليكم قولي السلام عليكم يلا تعالي باي تعالي نيهان ايوه باي باي دي امتى يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تفردفتو سفينة نجام بلتاني فيديو خلي رافنو عرانتنا ولي تيبيني أكمن سنجي كنو جتشا كي يقوتي تنجرا تكامو واتا كي يقوتي تنجرا فاتيا مال تاتي فتي ورجتان اسمو مال كرا چانا ليسيتين دفتي ديبي كاني سني ديبستو تاتي صوبنا جرتي سنفو أنلي أمان تانا غنما كري باكا سنبر باني edamo yeron fusan te ko biji turani manati video sini wara bunda kamne jechu da fatiha walida namas fatiha ne ro da video da lugu him barbadu sani fo anille der kam si sun barbane jechu barbadeti garo akabran ne ka kabti kaya kabti alhamdulillah huma takaro ko him kabdu sini jechu barbada akasi ga honoti saran tana eda bulle amma kanama aniswani dalaga de mu qabuf ke de mu dema anle khara dalaga de mu dema أكاسين سنجاد أو توتا فردوتا هي فيديو هنا قطم روان وردفتني في الدوتا كقولتهما إن شاء الله فتياني اللي يرو قبابا كيستي أكا كرا يوتيوبتي سنتي فيديو أبدي بدان كوا يرو قبابا تكزين سنجو يرو هتو قبابا يرو هتو رياتي جشو برباتي دي أكاسي دا توتا فردوتا هي وري channel كنا فاريداتا سبسكرايب قولودا ماتي نفتا وري channel كنا فيلم duraan maatii taatanii jirtan akkuma yeroo hundi isiniin jootti like share godhuudhaan nama maatii kana channel kanaaf maatiin taanee bira naada qaban isin jaa hedduu kan isin jaalladha hedduu kan isin kabajaa bye bye